Akkam jirtu hordoftootaa fi jaalatamtoota chaanaalii baruuftuu nagaan keessan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha har'a kan waliin barannu fiiziksii kutaa salgaffaa waliin barannaa haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Egaa chaanaalii kanaaf warreen haarawaa taatan sabiskiraayib gochuun maatii ta'an isiniin jedha. Isin fayyada yeroo sabiskiraayib gootanitti, sababni isaas yeroo sabiskiraayib gootanitti viidiyoon haaraa yeroo galakkifamutti viidiyoon haaraa galakkifameera jedhee isin beeksisa. Kun immoo akka barnoonni isin jala hin dabarre isin fayyadaa jechuudha. Kanaaf sabiskiraayib gochuun maatii ta'an isiniin jedha. Egaa kitaabni kun kitaabni fiiziksii kutaa salgaffaa kun boqonnaa torba kan inni qabu. Boqonnaa torban isaayyuu chaanaalii kanarratti kan waliin gadi fageenyaan ilaallu ta'a jechuudha. Akkuma asirratti argitan yuunit waaniin maal jedhaa? Physics and Human Society kan jedhudha. Yuunit tuun immoo Physical Quantities kan jedhudha. Yuunit siriin immoo boqonnaan sadii jechuudha. Motion in straight line kan jedhu. Unit 4 force, work, energy and power kan jedhudha. Boqonnaan shan immoo simple motion kan jedhu. Boqonnaan ja'a immoo mechanical oscillation and sound wave kan jedhudha. Inni dhumaa maal jedha? Boqonnaan torba unit 7 jechuudha. Temperature and thermometer kan jedhu. Isaan kana yuunitoota kana hundasaayyuu chaanaalii kanarratti kan waliin ilaallu ta'a gadi fageenyaan. Unit 1 maal jedha? Physics and Human Society. Fiiziksii fi hawaasummaa namaa. Seensa isaa ilaallu introduction isaa jechuudha. You learn it about general science in lower grade. General science includes subjects like biology, chemistry and physics. Egaa kutaa garagadiitti jechuudha. Kutaa garagadiitti general science barattaniitu. Saayinsii waliigalaa jettanii barattaniitu. Egaa general science immoo maali kan inni of keessaa qabu? Subjectoota isaan kan of keessaa qaba. Maal? Biology, chemistry, physics of keessaa qaba. General science jechuudha. Therefore, in this grade level and in high grades, you will learn about each of the three subjects and explore their beauties. Egaa amma immoo gireedii ammarra jirtanitti jechuudha. Levelii ammarra jirtanitti maal barattu? Subjectii sadan kana tokko tokkoon barattu. Quba qubaatti barattu. Dura iddoo tokkotti kan isin barachaatti turtanii, amma immoo adda baastanii subjectoota sadan kana quba qubaatti kan barattan ta'a jechuudha. In this unit you will learn about physics and the human society. Egaa boqonnaa kana keessatti kan isin barattan fiiziksii fi human society hawaasummaa keessatti maal akka qabu kan barattan ta'a jechuudha. In particular, you will learn about definition of physics. Akkasumallee waa'ee hiikaa fiiziksiis ni baratta. Fiiziksii maal akka ta'e ni barattu jechuudha. Different branch of physics. Akkasumallee dameewwan fiiziksii ni baratta. Relationship between physics and other field of study. Egaa hariiroo fiiziksii fi akkasumallee fiildii kanneen biroo faana hariiroo inni qabu ni barattu. Contribution of prominent scientists in advancing physics and the way physics knowledge was evolving and changing in history. Egaa saayintistoonni fiiziksii keessatti gahee guddaa taphatan ni jiru. Isaan eenyufa akka ta'an kan baratan ta'a. Seenaa keessatti gahee gurguddaa warreen qaban fiiziksii irratti jechuudha. Isaaniin ni barattu jechuudha. Inni itti aanu immoo 1.1 definition and nature of physics. Hiikaa fi uumama fiiziksiiti. At the end of this section you should be able to jedha. Erga sectionii kana, erga mata duree ishii kana xumurtanii 1.1 kana jechuudha. Waan isin baruu qabdan asirra isinii kaa'eera. Define physics in different way. Fiiziksii ibsuu danda'uu qabdu karaa garaagaraatiin jechuudha. Have you ever thought about some modern technological devices such as computers, smartphones, tablets, etc. Waa'ee isaan kanaa yaaddee beektaa?
modern technological device warreen ta'an kana jechuudha. Warreen meeshaalee ammayyaawaa ta'an kana waa'ee isaanii yaaddee beektaa jedhan akka kompiitara, kan akka smartphone fi akkasumallee tableetii. Also think about the fact that our historical heritage such as Harar, Jogol, Fasilides, Castle, the obelisk of Aksum, and Rock Heaven Church of Lalibela building have kept their balance and survived for hundreds of years. Waa'ee isaan kanaa yaaddeetii beektaa jedha. Waa'ee kan akka Harar Jogolii, Harar Jogol, Fasilides, Castle, the obelisk of Aksum, Rock Heaven Church of Lalibela. Isaan kun ijaarsi isaan kun bara durii keessa kan ijaaraman jechuudha. Kan akka Harar Jogols kan jennu, Fasilides Castle kan jennu, isaan kun ijaarsa bara durii keessa turan. Isaan kun waggaa amma kanaa turuudhaaf baalaansii isaanii eeganii osoo hin jijjigiin, osoo hin kukkufiin hammana turuu isaanii survive godhanii jechuudha. Waggoota hamma kanaa turuu isaanii, waggoota dhibbaan lakkaa'aman kana turuu isaanii yaaddee beektaa haga kana maaltu isaan tursiise kan jedhudha. The working principle all this really on physics. Hanga kana turuun isaanii egaa maani principally maaliti? Principally physics'iitiin jechuudha. Principally physics'iitiin. Inni taanu maal jedha? The word physics is thought to have come from the Greek word physis, meaning nature. Jechi physics jedhu kun gaa jechi physics dhufa jecha Greek irraati kan inni dhufe. Innis maal kan jedhudha? Physis kan jedhurraa dhufe. Physics kan jedhurraa meaning isaa maani? Nature. Nature uumama jechuudha. Hence, physics is a branch of natural science aimed at describe the fundamental aspect of our universe. Egaa physics'n jechuudha branchii natural science'iti. Damee maaliti? Damee saayinsii uumamaati. Innis waa'ee maaliti kan inni qoratu jechuudha? Waa'ee universe keenyaa qorata, waa'ee hawaa keenyaati kan inni qoratu jechuudha. This includes what things are in it, what property of those things are not noticeable, and what process these things or their property undergo. In similar terms, physics attempt to describe the basic mechanisms that make our universe behave the way it does. For example, egaa asirratti egaa physics'n waa baay'ee keessatti kan inni hirmaatu jechuudha. Waa baay'ee keessatti kan inni hirmaatu as keessa yoo ilaallu physics enable you to understand the working principle of a car, airplanes, space rocket, refrigerators, radio, television, etc., as well as many of your daily utensils and tools. Egaa isaan konkolaataa hojjechuu keessatti, xiyyaara hojjechuu keessatti, rooketii, refrigeratoota, raadiyoo, televizyinii isaan kana hojjechuu keessatti maal jechuudha? Gahee kan taphatu physics'idha jechuudha. Meeshaalee adda addaa tolchuu keessatti gahee kan taphatu eenyudha? Physics'idha jechuudha. Physics explains physical phenomena such as a difficulty of walking on a smooth plane and why an electric fan rotates etc. Egaa physics'n fakkeenyaaf fudhatan physics'n jechuudha. Smooth plane yeroo deemtan yookiin osoo fiigdanis ta'uu danda'a yeroo deemtan maaliif isin mucucaata? Maaliif mucucaannee kufna kan jedhu sanaaf deebii itti kenna jechuudha. Akkasumallee electric fansin rotate yeroo godhu maaliif rotate godha kan jedhu deebii itti kenna jechuudha. Eenyuun kana deebii itti kennu? Physics'idha jechuudha. Physics helps you discover some of the
unknown part of the nature and makes you familiar with the modern world. Egaa fiiziksiin jechuudha. Uumama keessatti waan hin beekne tokko nu barsiisa jechuudha. Sana jechuun immoo sana barree jennaan immoo maanni akka nuti modern worldiitti makamnu nu godha jechuudha. Kana jechuun waan nature keessa jiru tokko nu barsiisee jennaan maalla addunyaa modernity addunyaa ammayyaa keessa nu galcha jechuudha. Physics helps you to understand some concept in other subjects like biology, chemistry, geology, astronomy. Akkasumallee konseptii sabjektoota isaan kana keessa jiru hubachuudhaaf illee kan nu fayyadudha jechuudha fiiziksiin. Kan akka biology, chemistry, geology, astronomy isaan kana hubachuudhaaf kan nu fayyadudha jechuudha. Konseptii isaan as keessa jiran kanallee hubachuudhaaf fiiziksiin gahee guddaa qaba jechuudha. Studying physics helps you understanding the concept, relationship, principle and law of nature. Egaa fiiziksii qorachuun keenya law of nature hubachuudhaaf relationship inni qabu wanta biroo faana isaan hubachuudhaaf principleota uumamarra jiran isaan kan hubachuudhaaf kan nu fayyadu jechuudha. A person who studies physics is called a physicist. Namni fiiziksii qoratu maal jedhama? Physicist jedhama jechuudha. Physicist jedhama. Gara mata duree biraatti toon darbiin asii exercise 1.1 haalaallu maal jedha? In your own word define what physics is jedha. Fiiziksii karaa baay'ee ibsuu dandeessu. Fiiziksiin damee saayinsii uumamaati. Physics is a branch of natural science aimed at describing a fundamental aspect of our universe. Waa'ee universe keenya kan qoratudha jechuudha. Name other technological product in your locality that really on the principle of physics. Egaa naannoo keessanitti kan argamu jechuudha. Maanni kan fiiziksii principally fiiziksii hordofan tarreessuu dandeessu jechuudha. Kan akka mana ijaarsaa ta'uu danda'a. Mana ijaarsaa gaa gamoowwan adda addaa fudhachuu dandeessu. Inni maanni principally fiiziksiitiin jechuudha. Seera fiiziksiitiin kan inni ijaaramu jechuudha gamoon tokko. Seera fiiziksiitiin kan inni ijaaramu. Akkasuma meeshaalee teekinooloojii adda addaa fudhachuu dandeessu. Kan akka TV fudhachuu dandeessu. Kanneen biroos fudhachuu dandeessu. Kan akka bilbila keessanillee bilbila keessanii fudhachuu dandeessu. Wifi mana keessanitti argamu isallee fudhachuu dandeessu. Hedduusaa tarreessuu dandeessu jechuudha. Maanni beekumsa fiiziksiitiin kan inni oomishamu jechuudha. Akkasumallee gamoowwan naannoo keessanitti argitan beekumsa fiiziksii malee hin hojjetamu jechuudha. Activity kana yoo ilaallu immoo by discussing in group mention importance of physics other than those mentioned above. Egaa kanaati ol hedduu isaa tarreessuu dandeessu. Barbaachisummaa fiiziksii jechuudha. Barbaachisummaa fiiziksii. Firiijii yoo fudhattan amma mana keessan keessa kan jiru firiijii yoo fudhattan fiiziksiidhaan jechuudha. Beekumsa fiiziksiitiin kan inni oomishame hedduu isaa tarreessuu dandeessu. What other physical phenomena may you understand in your locality using physics? Waan fiiziksiitti fayyadamtan naannoo keessanii hedduu isaa tarreessuu dandeessu. Kan akka konkolaataa ta'uu danda'a. Hedduu isaa fudhachuu dandeessu. What is a physicist? Physicist immoo maani? Nama fiiziksii qoratu jechuudha. A person who studies physics is called physicist. Physicist jedhameet kan inni waamamu jechuudha. Egaa viidiyoo taanuun tokko tuqaalama branch of physics kan jedhu walitti deebina. Hagamma waliin ilaalle kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatina.
Viidiyoo chaanuun tokko tuqaa lama branch of physics kan jedhu ilaalla. Dameewwan fiiziksii kan jedhu waliin ilaalla. Haga sanatti nagaan naa tura.